Maaliif kaayiroo na fakkaatire? Fakkataan keenya kaayiroo jiru fi kan Naayiroobii jiru waan achi hafe fakkaatu. Dhugaa namni duramu ol seene yoo manguddootumaaf teessu tanaaf elmantan ta'uu beeke malee waanuma takka kaayiroo dhaqe takka ho'isni takka fangaanii dhaqe fakkaata. Bagaratti kanaan isin ga'e. Gammattanii as dhufuudha. Kabbanuun komatiin hagaa kabbanuun harka isa riskee jirti. Hunda duratti wanni hedduu na gammachiise hawaasni kun probably the fastest growing Oromo community in diaspora. Yoo Jarmanii yoo dorgomsan malee haala guddina ummataatiin haala lakkoofsi ummataa dabaluutiin maybe Jarmanii yoo taate malee saffisa guddaadhaan guddatu. Kana hoggaasi hin jiru manguddootaa wajjin dulloomne. Amma damee gaduraan dhufe amasa kudha shan dura gaafaan an dhufu jaruma asirra jiru kanaa fi Badrii fi Shaggaanni Rabbashaa Seefuu amma tokko nama kudha shan akkas turan. Amma kudha shan irraa jechuudha. Har'a heddummaatanii laftii hillibee ijoolleen gamaa gamanaa wajjee torban ta'uu keessa dhuftanii har'a dalagaa hayyamane dhugaa hagam takka heddummaatee agarsiisa. Garuu heddummaanni mul'atatti hin dhufne. Har'a siyaasaa caalaa waan tokko hin kaasuu barbaada. Edaa hogganoota keessa wajjaa siyaasni ture waan hubadhee irraa ergaa dabarsuu barbaada. Namni kun hundi kutaa biyya Kaanaadaa lakkaa'u kutaa biyya Ameerikaa caalaa Edmonton usually one of the smallest community, one of the smallest. Edmonton is to Harume, one Canada Aljata, the Kopati, look at Canada Aljata, they have been good to us. It's a testament to the leadership here. How our Hoggansi is an Azurukun, Jerry veterans Azurukun, Namatik Kadan, Hawas Asik Davani, maybe Dizamdur. Yeroo siyaasaa hama yeroo Oromoo ta'uu nama gaafachuu yeroo Oromoo gurguruu ta'e qoodantee jaammayni Oromoo qoodannee hamileen Oromoo cabetti itti cicharii hawaasa ijaaramu. Saffofaa miti akka dhuunfaattis dalagatanii bultii ijaarratanii mana bitatanii yakka badiirraa hin eeganitti maqaa Oromoodhaan miila isanii eeganii eeggatu. Dhageenyi joolli. Enggak kayak gini. Awal ni kau tidak kawan ada kau tidak boleh jarang aja gitu. Usah cari pun nama nak baju bate. Usah beri sintur anti rukuni. Akan ben orang mati jabe baju bate. Akan ben dalaga usah tu bati hammalum masuk dalam bate. Usah cari pun kawan usah tu wal lore wal pacasi. Usah cari pun Dolar itu harga tuh. Karena ramadnya yang kagak sini. Maka nawas Oromo jauh negatif kayak segala tuh dia nanti itu. Garu ini kapan? Wari sinturang tuh men. Sabon tuh dah. Kamu Oromo mana? Mana kapsul? Bekarwan tadi. Maka Oromo kabajani, maka Oromo buddhisani, tisani. Mootummaa kana biratti jechi Oromoo jedhamu akka kabajamu akka jaalatamu kana isaan irraa dhagayeetiin ni bara hoggaan as dhufuus embaasii isaaniitti ni dubbisa Oromoon biyya sana waliigalatti keessattuu magaalaa kanatti maqaa gaariidha qaba kanaaf hoggaan namni ispoonsara gaafatu laaftuu inni argatanii hawaasni kun roobbilaa guutuu isin ta'ee asin sibiilaa jiruuf kadang deh maka gari orang dia gitu. Maka kalau akan ini dari antar itu. Isan calon harga murah. Akan isan calon harga murah. Akan usahain dalaga kabacu. Dalaga padira. Akan usahain dalaga kabacu. Wan dalaga harga tansanin. Ibgat dabu. Mootummaan kun waggaa nama baqataa as fiddu gargaarsa namoomaatiin qofaatii miti.
humna namaa dalagee diinagdee isaaniitiif gumaachuu barbaada. Kanaafuu bakka isaan dhufu waggaa duraa yoo mootummaa irratti hirkate uumaati. Waggaa kudhan mootummaa irratti hirkate osoo fayyaa jahan qabu yoo gargaarsa san biraa dabree koo yakka keessa yoo kasee taate bakka isaan sun biyya kana bu'aa osoo hin taane ba'aa itti taa'e bira dabreetis kasaaraa itti ta'a. Kanaafuu biyya Itoophiyaa jamturraa biyya Oromiyaa jamturraa nama fiduu Kaanaadaatti akka kasaaraa ilaalaa jechuudha. Jarana amma baqattummaan dhuftanii siyaasaa himattanii dhuftan. Gaafa biyya teenya nagee baafnee tasgabbeessine booda siyaasaa himattanii asaayila argachuu ni dhaabatte. Warra isin booda dhufuurraa. Garuu nuti nama biyya kanatti erguu hin dhaabnu. Gaafa garuu baqataa osoo hin ta'iin profeeshinaala erguudha keenya jechuudha. Narsoota, doktoroota, injineroota, skill leebar biyya kanatti erguu barbaada. Biyya ollaa keenya amma biyya kanatti, biyya Jarmanii, biyyoota adda addaatti, biyyoota arabaa dabalatee humna namaa barate, humna namaa dandeettii qabu. Erguudhaan sharama biyyaalaa, biyyaaf sharama biyyaalaa, maatiidhaaf carraa hojii, carraa guddachuu, carraa dagaaguudhaa argatu jechuudha. Kun waan waggaa kurraa irraa boodafaa goonu gaafa biyya tasgabbeessu. Even sanii immoo skill level biyya kana fiduufu warri amma dura maqaa kanaan dhufe ka baqattummaan dhufe yoo dalagatee jabaatee maqaa gaarii argate dabalataan fidan. Biyya kana baqataan guddaan yookiin immoo fooriinari guddaan dhumaadha. Warra hindiitiin kana dabala warra hindiiti. Jarri kunis hedduun isaanii keessattuu moorrasiif jankan olaatan sababa siyaasaatiin baqatanii dhufan qormaatamoota keessa gaatamoota keessa dhufanii biyya kanatti wal gargaaranii wal cimsanii biizinasa baratanii amma hoteela hedduu naannoo namaa biyya gaazixeessanii hoteela waan cimsaa dhoowwan warri dura dhufe sun biyya kanatti ba'aa osoo hin taane bu'aa waan qabaate dalagatee jabaatee gibira kafaluu waan danda'e carraan isaanii banaa ta'e har'a skill leebar waggaa jedhamu Kaanaadaatti US'tti adda durummaa warri yaamamu warra hin jechuudha. Warra duraati karaa bane jarri kun karaa isinii baane isin immoo jenereeshina lammataati dhaloota lammataati isaan reeree qabdan jarri kun biyya baqatanii Moqdishoo dhaqanii Jabuutii dhaqanii Yamaniin Suudiidhaan Awurooppaadhaan gaafa dhufanitti umriin isaanii 40 dabree jira. Isin amma 20 dhufuu jirta. Umrii lafaa dhufaatti kan jirta jechuudha. Zero irraa eegaltanii yoo baratanii qaqqabdan. Zero irraa eegaltanii yoo dalagattanis duroo ni dandeessan. So iffafaa biyyaatiin ajoollee. Nam miliyoona 50 lakkaa oolu kana keessa biitii Oromiyaa fi Itoophiyaa baadhachuu dandeessu malika. Nama imaammata dinagdee gara fuulduraa keessatti hojii fiigu keessaa tokko is about exporting skill level. Kaanaadaan biyya guddoo biyya dureetti humna namaa hedduu barbaadde. Humni isaanii biyya kana jiru dulloomaa deemaa jira eebbaa godhaa jira. Biyya alaarraa humna hedduu barbaadde gara fuulduraa. Yoo isin warri amma dhuftan kun naamusa gaarii qabaattan wal gargaartan maqaa Oromoo maqaa uummata keessanii biyya kana biratti akka Oromoon bu'aa qabdii ba'aa miti. Oromoon nagaa qabdii jeequmsa dhuumtu. Oromoon gibira kafaluun malee yakkaan hin beekamtu gaafa jiru taate heeyyirtoomnaa ijoollee sirriitti qoodhaa gaafa asii barbaadnu barsiifnee qarree gaafa asii barbaadnu ulaan banaa ta'a qarraan banaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko inni dhaga'u naaf dhufu. Hawaasni kun isin taa'ee achi dhufee akkaataan itti maqaa wal balleessuuf xalayaa gamaa gamaa barreessitan kun qaaniidha. Seema. Hireetanii meeduu waan goon turtii jira. Ilmi namaa karaa ifii irra deeme eega bira darbe booda qoree irra facaasu karaa ifii irra deemte maal jaallu biyya gaaraa keessatti guddate biyya oroo deemate duraan hoggaan garsan akaakon biyya faan
dhagaa qabattee ol hin baate namni haadhiidhaa dhagaa takka hidda qabatee ol ba'e dhumuu kaatu garraa deema. Akka namni baa qabatee ol hin baane sun haasidummaadha. Sun oromummaan sun haasidummaadha. Kanaafuu warri hafuuftan rakkoon jijjiiru expectation likkii malee asuuftanii sun bilaashumatti waan jiraatu walitti fakkaatu kaasiftanis Kaayirootis Naayiroobitis bakka adda addaa haftanii jiraatan. Biyya tana dalagatan malee hojii tuffatanii jiruu akka hin jirre beekuudhaan qopheessaa koottaa durmaa'u. Lammaffaa yoo haga fedhe namni isin duraan jiru kun isin dhiibe manguddoo ergadhaa, beekota isin ergadhaa, paastoroota isin ergadhaa, aayyoo faaboo isin ergadhaa malee maqaa ol buutanii ganda keessa deemtanii hiiree warra isin booda hin balleessinaa haa jechuun barbaada jechuudha. Hedduun gammadee wanni hawaasni kun godhaa jiru waan hedduu nama boonu. Amma daa'ima Mustafaa Huseenii arginu. Mustafaa Huseenii arginu gaafa dura wajjin yeroo ayyaanitti agaasitti qawwee jijjiira. Ragaa kun arge waggaa amma dura gara argu. Amma daa'imni maliin arge kan waggaa meeqa qabsoo kanaaf rakkatee Naayiroobii jedhamu Kaayiroo amma meeqa jira. Warra ummata kanaaf gubate ummata kanaaf umrii isaa wareege hedduu hawaasni kun hidhatee waan jiru hawaasa kana galatan malaafi hawaasa Oromoo bakka biraatiif illee example ta'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko akka aadaa fi dhuma haala biyyaa hedduu haasaa jira. Dulli kun maraa kitaabaatiin haa ta'u malee akeekaan kaasee jiru. Biyya san keessatti qabsoo uummata keenyaatiif jijjiiramni dhufe yeroo gara yerootti haalli guyyaa hammaata waan ta'eef qophii gahaa qorannaa gahaa erga goone booda kana caalaa eeguun diigumsa sabaati biyya kufaatii uummataa waan fiduuf ittiin sun qabnu jijjiiramni dhufu qaba jennee karoora deemaa jirra jechuudha. Karoora kana keessa boqonnaan jalqabaa dabarsee isinis murnaan gorra jiru sirrii waa kaafte. Baatii lamaan irraa ugaanee galu warri aan gorra jiru Oromoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa ajjeefne dhabamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosana jiru sarbii fudhachiifne harka kennisiifne akka jawaarraa mana ilaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne milikaan dhaqquu jira jedhanii yaadaa turan akkasimi. Hidhaan oraasuma dhiiraati malee ittiin kolaanu hin kolaanu. Ni dhibne malee rafne ni callifne malee ija takka bannee taa'u ture beekaa. Kanaaf waggaa kaanee itti hidhu wanti qabaan geenye hollachuu seennee jechuudha. Oromoon riphees wagga takka ka'ee isaan garsiisa. Nama ajjeesuun nama saamuun akka waan sirnaatitti warri yaadaa ture eeggata cabsee irratti hoggaa galtan milikaa abaaru keellaan haa ka'u yaani sanboota immoo manguddoo keenyatti illee manguddoo eeggatuu eeggalatee jiranii jechuudha. Sirriitti immoo Itoophiyaa keessatti samii maan buune dachii maan buune mootummaan fedhe uummata Oromoo uffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroo gara bakka tajaajilu maal jaa uummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu dhiisi tokko ta'ee yoo kuuse waggaa bineensi dhufe dura ni boqse ni dhaabbate muka kana damee kana fuudhee gaccabsaa siin ajjeese jira gamaa gamana ugaadha waggaa xiqqoo itti ol baate ilmoo isaa si gaddarba waggaa ol siinte albaatii gadi naqa waggaa bira hidhatte idil serba quba jechuudha. Amma warra aanaadhaa gadaaf caasuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka kennatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam soine booyyee ormaa firraa baafne booyyee keenya bakka bu'uu miti. Ajjechaan alagaadhaatii fi ajjechaan jaalala keenya ajjechaan. Kanaaf
hojii diseellee jirra duula marsaa duraa kanarratti hamma eenyoon yoo rabbi dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu dalagu ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kumanii na jedhu irraa buqqaafna waldu'e diasporaan mana Adaamaa ijaarrattee diigachii waadaa galameef akkatti qofa mormitu hin beeku hanga keessanii dhiitadhu yoo jaalatte gorsi karatti deebisi yoo jaalatte gorsi karatti deebisi ajjecha uummata keenya irraa dhaabsisi saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi kabajaa uummata kanaan malu akka kenneen godhe saniiniiti jennaan hamma feete wixxifadhu hamma feete ija babaasi fadhiituu har'aan warra jiru dhiisii warra isaan uumeewu warra ta'an kibbaan isaanii waliin qabu warra amma ta'u keessa jilbiin lafarra oomishni biyya galchine. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Oh, garo lumbo, lolo bawang lolo. Gaba, jadi kuni deh, biyya kana lumne. Sirna wayyaane Afrikaa irratti cimina isaatiin dhaabatamu. Dhuguma bara jaarmayni sun jaarmaa laanayyoon turre. Firfirsuu ka dandeenye mataa nama keenya walii hime onnee isaa wal taasifne miilli isaa wal faana bikirraa ka'e hin jiru. Keessattuu ijoollee faayiroo irraa hin dubsan. Hin beekaa hedduun keessatti Agodai Shamannet Nakamnet Kara or Tumagun. Kafan Baker. Kafaba Jira. When you have the good very Ajurana, Kasan do use Kapsada, is it Kapsada? Mia Kapsada Baker. Make us into our acre. When you have Gavatu, the Yatarapi, the Lagata, Barata, Namata, Javata. Nadavarte Yatanigaru, but you don't make again Ajib to Pakara Kabina. Never, don't do that. Karena, wajib itu mana? Wajib nama gajah saja. Siapa biar main itu dah orang berbaca. Don't worry, san kita juga mampu. Untuk kira dawan. Menyebutkan dari dia masih menyebutkan. Wah, maling kalau cuci dah orang. Ini memberarti orang harus diberapa aku ber. Saat sedih ini mana kerja ni kami kada mari. Maling kada tenda saja pura. Dolar ni kerja ni muda aku kami jadi kita. Jarman ni kerja ni muda aku. Orang mau hamil aku macam berapa baju. Warrior mantat ko kumara kawa. Galma bude ti wal jalate wal parse waliin jabaatee Oromoon eebbata akkam jedhu Oromoon biyya alaa tokkummaa si nama hinaafsisa nama boonsa akka jedhan qofaan barbaadan jirra. Sini galee wanni guddoo irraa barbaadu laal aboosheetu yaayamaa ture abooshaa turaa galaan abooshaa arsii abooshaa haramaayaa kadiree dawaa ganda qoree hedduun dhaga'u ture. It is beautiful. Abooshaa gara waggaa jaartan waliin jaaraa malee walirratti hin jaarina. Abooshaan haramaayaa guddisuudhaan malee hawwataa egaa qabuudhaaf ta'uu qabu. Jaara yoo barbaadan abooshaa warra gaggabaabaatiif jaara rakkoon qabu. Warra dhedheeraa biyya cirran jedhaa qabu. Jini gara ultimately wanni barbaannu Oromoon bifa bifaan jaalamtee wal caaltee dalaguudha deemuun bareedaadha. Wal caaluun garuu wal sakaaluudhaafi. Mina wajah pun, mengoleh orang sudah tahan, wakasar pun tak dia tu. Amma, ya tu boleh, kami video business ada jauh kan aku. Ini 10 years, mana jaya mana aku tulis tentang, it's incredibly vibrant community. Sungai macam apa, business ada, orang boleh gala. Lawyer mata kayak tadi kawan tu kapten, doktor mata kayak tadi kawan tu kapten. Jarme mata kayak tadi kawan tu kapten, umat tapi jadi. Walaupun apa jadi mau gaya, but cuma dia ni kau beri nak. Hari ini jangan berbarang dah.
والكيس قلا والجالتني والموضة ومن وجيد توجيه فلان أتين له ده you are Oromo Canadian you are not Oromo Oromian after this you are Oromo Canadian Oromo كيسا آدا Oromo جيران Oromo كلاسم Oromo كيسا وان بريدا كبدا كندا تو آدا بريدا كبدا كندا كنيسة وان بريدا أمة بيجي والكيس كنا you are already doing ما لوني Oromo ما كذي رنا تقول Oromo ما جم خا سمر كيس ودن سر heritage number is beautiful Mari on that event you are celebrating Oromumma you are celebrating diversity you are celebrating Canada achirat miidha idari alaabaan teessanii fi alaabaan Canada aadaan teessanii fi aadaan ummatoota Canada garagaraa kuni ulfira tugga calaqqisu ummata biraa biratti kabajaaf jaalala isin keessatti immoo hojii boona uumaa jechuudha kanaaf ummanni asii waan sila hawaasni Oromoo biyya alaa godhuu qabu caalatti dalaguu jirtan hawaasni isin dura jajjabaa kan sabboota hin ta'e jira hajjabaa ture ka amma laata isin itti naafuu qaban isin irraa barachuudha qaban barsiisa hawaayillan keessa barsiisa warra adda adda bakka adda addaa barsiisa isin irraa barachuu qaban fakkeenya hawaasa keenya biyya alaa waan taataniif hedduu galatoomaa nagaan naa tura mariitti deeme. Hayyee dhageessanii fi kana booda namoonni yaada obboleessi keenya Joohar amma dubbata irrattis tahee bifa waliigalaatiin gaafii gaggabaabaa qabdan maaliif seetan bakka kana sa'aatii 9 irratti cufnaa sa'aatii tokko qofa qabna jechuudha. Dhageessanii? So gaafii afaan feetanii dhiyeessuu dandeessanii afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatiin namoonni as jirtan hundinuu duraatuu waan gaafii adda addaa gabaachuu dandeessan. Dhageessanii? Kanaafuu namoota baay'eef carraan kenninu namoota muraasaaf carraa kennina. Mee namni akka waliigalatti gaafii qabaa jettan dubartoota keessaa nam tokko achi ergee morkata lamuun si kennamu kennamu akka een maqaan kee dhufan Korma kana dapat berapa? Okay. Kemudian ibu ma amal seperti desa di bisa ke serka base, ityani kero berlawa bercurah ke base, murka tata serka base, korsa serka base, agata bagi murka base, Nasruddin juga, ada sih. Oke, liga jadi tunggu. Ada Muhammad Salpo TV Rais. Liga. Kalau makan kita dia punya, karena harganya cukup nah. Hari kala nama tak sendiri jangan pun berbuat. Liga. Oke, ada. Harga apa saya kira? Oke, luar ka bahasa ini kita male ane kenu ada bisa ada figurnya tempat tulis ada bisa ini mu egeruse dapat dismarah ini lah itu kan namoonni kitaaba jechuu barbaadan duubaallee asiis ni jira gaafii fi yaadni akkuma turetti bitachuu dandeettan dhufaa dhagalu. Maiki bareeda. Asuma gara sunan. Sunan ke kanan. Oh, belum terbentuk. Coba ganti apa itu sudah? Kero berila, ganti kero berila, waktu itu ganti apa tadi? Aku mah taga baru. Cara dia digocah turki, karena dura karang bodoh juga.
Asit erga hidhamtee baatee argamuudha. This is a tremendous progress for all of us. Oromo waan tokko walirraa baruu qabna. We have to be honest with ourselves. Ufitti amanuu qabna. Jawaar nam tokko gaafii Jawaar gaafatame dhaga'een ture. Kan kabajamaa Umar Suleemaan, kan lammaffaa immoo kan Muktaar Kadir gaafate gaafii Jawaarii miti gaafii uummata Oromoo hundaati. Erga kitaabni kuni eebbisamee booda Jawaar garamitti deemaa kan jedhu kan gaafannu har'a. Uummanni Oromoo akkaataa kamiin Jawaariin hordofa kan jedhu har'a. Tokko kan lammaffaa I don't believe in rumors. Rumerii tokko jira. Jawaar paartii regional amalgamation yookaan immoo paartiilee warra adda addaa walitti dhufee tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf deemaa jira. We support that. Garuu akka qumaara marroo sadaffaa hin nyaatamne yaaddoon qaba. Kanaaf uummata Oromoo akkaataa kamiin wanta kana gadi fidanii fi uummanni Oromoo irratti hirmaatee gara fuulduraatti deemuu dandeenya kan jedhu gaaffii lammaffaa. Sadaffaa I'm from Wallagga and ummata Wallagga keessa bahe. Ummanni Wallagga ummata birmannaa dhabu. Ummata nama bakka bu'u dhabu. Gaafa uummanni Oromoo Harargee buqqa'e Jijjigaarraati jalqaba kan nyaata konkolaataa 17 fedhee uummata qaqqabe uummata Wallaggaa. Har'a garuu ajaja obbo Awwaluu Abdiifaa dabarsan ajaja obbo Shimallis Abdiisaa dabarsan manni irratti qubatee qabeenyi irraa dhume Naqqamtee fi Amboolee gahee kadhataa jira. Dur Amboon dhaabbata ture manni kun. Dur Amboon gaafa socho'u Wallaggi duukaa ka'aa ture. Har'a garuu yeroo uummanni kun dhumu Amboo keessa darbuu siqiqii argaa jiru. Kun maaliif deeggarsa dhabe? Oromoo miti. Gaaffiin uummata Wallaggaa gaaffii addaa miti uummata kaan irraati. Gaaffii har'a nu mudataa jiru ture kan gaafatan. Gaafa Jawaar Obbo Baqqaleen Naqqamtee irra deemanii gaafatan kanuma isaan gaafatan kan isaan gaafatan har'a nurra ga'e. Malee gaaffii addaa hin qabu manni. Gargaarsa garuudha. Akka godina Oromiyaa hundarra jiruun Shawaan jira, Baaleen jira, Arsiin jira, Harargeen jira, Jimmaan jira. Ilubaaboon jira. Nam tokko uummata kanaaf birmachuu hin dandeenye. Kan nama gaddisiisu. Tokko kan kabajamaa raayyaa abbaa maccaa iddoo hundumaa ga'uyyuu uummata Oromoo Wallaggaaf ga'uu hin dandeenye. Hamma yoona uummanni dararamaa jira. Lafarraa buqqisamaa, horii guyyaarraa saamama, milishaan achi jirtu hunda waa gochuu hin dandeessu. Mootummaan warra fixaalee hidhachiisee uummata kana keessaa aannan tokko kan obboleessa qabee kanaaf Jawaar uummata Wallaggaaf sagalee ta'uun amma uummata Wallaggaa malee eessayyuu hin geenye. Nu Oromoo irraa addaa miti, Oromoo irraa adda ta'uu hin dandeenye. Si waliin jirra, nu waliin dhaabbadha. Kana si dabarsuu barbaada galatoomaa. Baik, Ustaz Nurul ini ada hadir di sini tiga masalah di sini di anda. Kamu dah ada kamu kira berada di antara rumah rumah Galatoomaadha. Gaaffiin baay'een gaafatamtee jirtu obbo Jawaar gaaffiin haaraawwan illee hin jirtu. Gaafuma gabaabduu qabu. Gaaffiin silaa ani qopheeffadhee ture na dura saamee xiqqoo waa jejjiree garuu nan qubsine sanaaf ani itti deemuu barbaade. Gaaffiin tokko waa'ee biyyaa keessaa waa'ee fannoo obbo Jawaar yeroo hedduu haasawa isaa keessatti hin dhageenye dhumaatii warra ijoollee keenya walloo warra dhihaa kanneen qotolaalee agarruu ijoollee uummata salaalee kan isaan guyyaa qalaa turan warreen kun dhuguma faalloo miti moo waa'ee kanarratti sii dubbatuu dhageenye akka nama dhuunfaa tokkotti maal sitti fakkaata waan joon barbaada. Kadiraa uummanni Oromoo kun amma meeshaa harkaa qabus Oromoodhuma. Haa ta'u immoo adeemsi amma uummanni keenya haalli amma uummanni keenya irra jiru ati haga dandeessetti sirna dimokiraatawaatiin akka uummanni kun bakka gahuudha hamileen teetii fi haayan tanteetii
Garuu akkaataan amma uummanni keenya itti dhumaa jiru kun tokko hanqinuma ablee dhabuu fa'aa nutti fakkaata yeroo teenyee ilaallu. Waan kanarrattis adeemsi kan keessan hagam takka uummata keenya kana sarvaayivi godha. Erga walakkaan takka dhumee uummanni Oromoo qeerroon silaa'uu dhumtee tahafte si dhumaa jirti. Tunis abdii kutattee erga sana hundi biyyee samboota dimokiraasiin kan jedhu lafa qabatti moo haga yoomitti biyyi keenya sun akkana taati waan jettuudha. Tabira akka obbo Johar akka dhuunfatti gaafni si gaafatu yoo jiraatte Johar nama tokko ilma namaatii lubbuu qabaa du'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hooggantoonni keenya hayyoonni keenya warreen jennu waa dabarsitanii kennuu kana rakkoodha qabdan. Jalaa kaasee akka gubbatti akkuma seenatti illee atumti mataan kan kee kun namuma tokkollee gaafa ati hidhamte irraa kaafne agarre namoota if jalatti gurmeessitee bakka tiliyooniin bakka tana deeme namni kun bakka kana bu'uu danda'a jettee Oromoo tana qartuun qabdu moo harooratti hin qabdu atis gaafa nantu Oromoo haa dhumtuudha waan kanas akka nu deebisuudha kana akkuma dhuunfattuu si gaafate. Gaafii sadaffaa fi xumuraa yoo jiraatte gaafii waa'ee keenyaati waa'ee Okaanaati haga tokko tuttuqee jirta. Okaanaan atillee nu himne namni tokkollee nu himne Okaanaan akka malee uummata dhugaan uummata Oromootiif hedduu hojjete anas keessatti guddadhe obbo Darajjee obbo Zaakifaa obbo Badii isaan biratti guddadhe umrii 15tti dhagaa haree biyyaa bahee seenaa ofiillee osoo hin ta'in warra gaafa Aashaa Kormee faana ajjeefamte maqaa isaanii keessaa Rabbiin lubbuutti jala hambiseedha soogaara suufiti warreen san keessaa inni tokko ture waan ta'eef quuqama gaafan dhufee isaanitti makamuu umrii dargaggummaati waan umachiisanaaf jeetan isaanitti makamee isaan akkatti guddadhe hagarraa asuma jirra. Ergan gaafa sana dabalamee asitti dabalameerra qabsuma uummata Oromoo kanaaf uummanni kun dalagaa ture. Uummata kana hooggantoota qofaan hawaasni kunis waan qabuun 2014 fincila diddaa gabrummaarraa kaasee maastar pilaaniin deebisee qarshii doolaarri Edmonton lafti Oromiyaa kan qaqqabin hin jiru haga ammaa namni dubbate hin jiru. Lafti Oromiyaa harka kiyya kanaan yeroo dheertuu as keessa ture. Lafti Oromiyaa doolaarri inni qaqqabin isa dheengaddaa haa caaluu fi maalii kanaan lafti inni qaqqabin hin jiru. Waan kana himuudhaaf wanni jee waan kana ka godhe isaaf reefu jette jiraachuun jara kanaa jireenya ofii miidhanii maatii ofii miidhanii jittanitti jara kana isii ibsuu qabu hooggantoota abbaan fedhe waan fedhe haa jiru malee isaan kanaattu akkana godhe sana hunda bira dabranii immoo tattaaffii yeroo baay'ee booda rispoonsara koominiitiin Noorzi Ameerikaa hedduun itti kuftee dhattee yeroo ammaa itti diigamte argatanii waggaa 10 uummata kana tajaajilaa jiran. Waggaa 10 kana keessatti rispoonsara kana keessatti persentii 30 rakkataa Oromoo miidhamaa Oromoo qabsaa'aa Oromoo ka gatame ka dagatame ka harka dhabe ka itti miidhame jaaniitti persentii fuudhanii miseensarraa muranii gaafa sana osoo persentii sana gurguraaf lafa kaa'anii arra hoola 3-4 akka hundii kanatti bitannee jiru. Garuu Canada sponsor is not for sale. Ummata mootummaanis jee jira Okaanaanis takkaa hin jennee gurguratees hin jiru. Qabsoon hawaasni amma nuti fidaa jirru kun generation gap illee miti warruma nurra gurgurtaa faadha dhugaa dubbannaanii amma dhufee akkaataa itti waan kana balleessu qofa halkanii guyyaa dhaaddannoo borumama maal dhayna akkas taanaa kana taanaa hawaasa kana diinuu qofarratti warreen qabsaa'antu jira. Sana caalaa kasi gaddisiisu immoo warreen nuti high profileidhaan kadhannee qabsaa'ota jennee ijoollee nuti kana dura namni dhaabbatu jennee rakkattoota meeqa duubatti dhiifnee finneettu arda matarratti Okaanaa fincaa jira Okaanaa addii jala dabarsaa jira.
Kanaafuu yoo akka haasawa kan kenname ni dhagaa amma Jowaar Nutumaa jiran warri humna dandeessaa akka Jowaar Nutumaa ofitti mitellee jechuu danda'anii garuu akka dhaamsatti sadarkaa yookaan namarra jiru gogoo kamallatteessine sana kaansil goonamu akkam goone sadarkaa jirurra ga'ee jira warri hafellee haa dhaga'u tokko kanaadha walli lafaa guuratanii akkan jirre itti nurraa hin nama dhufnee biyyee yaannee an gaafa namni xayyaara kophaatu jira biyya kana dhufe nama tokko qarshii takka namni naa ergan jiru biyyee yaadhee sa'aa meeqa yeroo jala NGO meeqa jala deemee biyya kana dhufe so carraa sanarra isaan argatanii waggaa tokko lamatti VIP ta'anii dhufanii akka kaarpeetii diimaanii airpoortitti lafa afamuu beekatu piliis waan kana jajjabeessi uummattoonni ganaa dhufus waan jiru nurraatti jaa galatooma. Wanti tokko tiriisee fi silaan hawaasa ta'anillee ta'anii gaafate jechuun isheen irra laayinaa dhiqoo dheeressite. Kiyaan Sudaan wizintuu waan miliitti akkasitti argisa laa qabaa qeerroo dheeraa jiru. Duraan dursee Jawaar Bagara Biinjeesee wal barsiise. Osoo gaaffii jeetti dabala Jawaarii galatoomfachuuf akka nama takkaatti Jawaar nama gartee nageenya amma dirree dhawaa keessa jirtuuf shoora guddaa taphatee irraa tokko jechuudha. Dirree dhawaa nageenya amma keessa jiru kana akka uummanni himatu osoo hin taane hedduu irra carraaqee irra laffa'ee qeerroos ta'ee qaama gosa biroo waliin mootummaa ta'ee yeroo sanitti nama nageenya sanatti hedduu hojjete qooda isaa kan namni dubbate hin jiru jechuudha fi ammaan kana kaase kan wal gote hedduu godhatame nageenya amma jiru jira. Gama gaaffii dhiyeessuu kun deebi'u gaaffii kan gaafachuu wal hedduu gaafatanii dhimma dirree dhawaati. Dhimma dirree dhawaa kana irratti gizee hedduu Jawaar si deddeebi'ee si gaafannaa deebisaan ati jechuun dhufu yookaan deebisaan ati dhufanitu fanjii mallasaan awwaalee jira. So fanjii mallasaan awwaalee kana mallasaan eega du'e amata dheeraa bubbullee jechuudha. Fanjii mallasaan kun eega inni bubbule eega inni du'e kan bubbule taate so fanjii san namni akka milkoofne taasisu mallasaa wajjin du'e moo maaliif argamuu dhabe gaaffii jiru akka nama tokkotti deeffachuu badaa jechuudha. Kanuma wal qabatee rakkoo nageenya dirree dhawaa yeroo ibsitu jiran hanqa jabuutti akka deemte yoo haa dhokkaate yeroo duraatiif dhuma dirree dhawaa ana dhufee dirdiin si dubbise so yeroo sanii deebisaan ati naa kan ta'e dirree dhawaa dhufuu jabuutti hin deemaa akkasuma deemtee dubbistee as deebitee waa'ee sirratti hojjetee jira so dhimma kana irratti mari'attee hanga jabuutti eega deemtee wanni ati irra geesse fanjiin mallasaan kaa'ee dirree dhawaarraa haga jabuutti hidhata qaba kana hoo yoo hidhata qabaate akka nama tokkotti yookaan akka Oromootti namoota keenya kan dirree dhawaa keessa jiran Oromoo jechuudha lafa teenya dirree dhawaa akkamitti nagee baasuu dandeenya fanjii hanga jabuutii jirtu san jechuudha. Gaaffii sadaffaan hin gabaabsa dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtuuti. Dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtu akkuma akkuma kitaaba kee fuula 316 keessa dubbattetti yakka kana namni hojjete yakka isaan itti himataman san namni hojjete ifaan ifatti abbaan himatees ta'ee qaamonni biroo nam takka illee ragaa qabatamaan asin baanee jechuudha. Nus kan waliinaa jechuudha. Guyyaa san yakka isaan himatan kana yeroo hojjetamu I think so OMN amata lammaffaa kabaju finfinnee jirtan nan fakkaata qeerroo gaa sertifikeeta muratee achi tureetu jira. Qeerroon san gisee gandatti garuu yakka kana hojjettee jaanii hidhanii jechuudha. Qeerroo san fa'a jira jechuudha. So wanni kun moogriyoot akkuma ati jette sanii kitaaba kee gubba dubbatte sanii jechuudha. Kanaafuu gumaallee kafalameeti jira nagee buusuuf kitaaba keessa meeshii gootee jirte gumaallee kafalamee jira eega gumaanis kafalamee nagee irratti abbootii gadaatis ta'ee qaamota biroo waliin mari'attanii gumaan kafalame inni ijoollee keenyaa sun maaf irraanfatame haga ammaatti ijoollee keenya sun tagumaan kafalame sun tagumaan sawaa sanii kafalame sun hidhaa keessa jiran ijoolleen san maaf dagadamtee ati akka feestuutti nageenya irratti hojjettee jirta dhimma dirree dhawaa kana feestuutti akkamiin laaltaadha moo nageenya san irratti hojjetamoo abbaa biyyummaa irratti gartee dhimma kana faqos nu gootee gajjabinaan hojjetamu akka waan jiru keessa galatooma. Thank you. Aye, galatooma jedhaan kunuun seenaa. Takka dura rabbi galanii agoo door kanin laalee ture haalli isaa iyyuu haala deebiin qaamaa waliin yeroo naffaati. Gaaffiin inni ani qabu takka dhimma dirree dhawaa kanarratti heerisee jaamee dhiyootaan kan itti kabajame san
abbaa biyyummaa Oromoonni simatu sanirratti dhiibbaa hangam takka qabaata onni san dhiibbaa hin qabu fayyuudha. Lammaffaa Dirdaa hojii ol qabatee Baalessa amma jira waa'ee daangaa birmadummaa Oromiyaatti falli maalii jetteetti abdaadha. Kan itti aanu ammoo amma biyya san Itoophiyaa hajaamu Oromummaa akka qabu jaalanus dubbisus. Oromoon ammoo tokko biyya san ni diinaa jechaa jiru. Tokko ammoo biyya san biyya namaa hin jiru biyya teenya jaalannaa jira. Ati ammoo ni dimokiraatisnaa jira. Yaada sadeen kan akkamiin wal taasifnee waliin oofuu dandeenya. Kan sadaffaan sarbaminsa mirga namaa kan mootummaa sana namarraan geessu jiru viidiyoo waraabanii namarraan geessan kana gama qaamota alaatti fi gama keessatti hirkisuu fadhan kaabinoonni tokko tokko jalaa ba'uu qaba. Kana akkamitti akka gama keessanirraa hin ta'in uummanni beekuu danda'a hubachuu danda'a. Gaaffii biyya kanumaa. Hedduu galateeffatoota Firiis Gaggabaasaa Adeeroo Maammed Galboo itti fufuu Nasruddin Zubiroo Samboota Obbo Morkataatti aanee immoo Ra'ii Seenaa Samboota Xumurree jechuudha. Akkam jettan nagaa hunda keessan isinii yaa waa takka kana gammachiisu 2013 walgahii gooneeti waa takka hin jibbaanne nama 21 qofa argamne paarlamaan addaan yaame kun warri gaafatan jiru ni jiran. Boodarra ogaa akkamne dubbuu jalqabe oduu as jiranuu cinaan ogaa ispoonsarshippi jalqaban. Beektanii kana hunda amma warri amma kun hundi faayidaa Oromummaa yoo taate malee ispoonsarshippi jettanii hin abdatina abooratti nama lamaatu 2014 maal naan jedhan tokko aboo komanii sana keessa jirta wanni nu maali ispoonsara nu godhii naan jedhan ati seenii membara ta'eetiin ni argattaan jee hayaa jeen membara ta'ee hin arganne hoggaasan samboota asitti deemu tokko immoo ni jira ammallee asii komuniitiin dhiyaanne waan akkanaa hundaa ture wanni guddoon uummanni waa xiqqoo tokkootu komunii sana qabatanii irratti cichanii asii gaafii haa galatooman amma gaaffiin tiyyaa yookaan Jawaaritti hin deebi'a. Jawaar gaafa ati dura Ameerikaa dhayitee isaatti ida'amtee jalqabeetti jala deemu ture. Hoggaa warri isaan achisi qabe baatee gaafa Torontoo dhayitee furdaa akkanaa kana baataa miti shamiiza fi kofoo jaalatti deemtee nama si dubbisanii beeytu. Nama san wajjin Torontotti duraan komunitii wajjin dhaabne. Oh, Muhammad naan mucaan sun gaafa sanaan mucaan san yaadni isaa wanniidhaan hirsoo biraayit naan fuutee OMN dhaabde. Maali warri fiiziksii maal jedhani Newton waan waggaa loo Newton Maldian, for every action there is equal and opposite reaction as Ujira. You did that. Sadibile Jabenya Kedis here. Achieve amma OMN Hugaho, Yelio, Enamuji, Mate, Abadula Gaba, Mansota, Roita Ali, Odela Tite, Wajin, Ugabotan, Namsi, Wajuk, the Jalabas. Hi, aku kali itu pun agak mini. Ni kali, bodoh mo, oga, ogu ufte, tigre wani jette, binya galte. Oga binya galte sani, warna ala jurulia, akasenani nagan, absa orangnya godu. Yakin untuk hidup berbekalan. Ammo, jika kau gawat dan serap, akan dilarang. Mali, mengkuton pun orang amat isi. Jadi, abo amat
dubbiin isaa yeroo misoomaatii nagayaan jetteeti awaaju ta'u. Hoggaa akka jettisan waa takka ammallee sabaaf sablammoota jettu jiru. Billaachi odoo ifi hunduraa humaan qabne dhagaa'u isaa jaa namni mana ifi hin jaarratin sabaaf sablammooti jedhatti addi deemuun waa hedduu nama mudata. Ammallee ati biyya jechuu san hin dhiifne. Oromiyaa kophaatti dhaabbachuu qabdi, if danda'uu qabdi, ajechuun qabdi. Allaan umrii biyya kanatti gaafa eenyu dura Hayilasillaasee hoggaa ala jirutti gurgabanyaan gara darbe. Ani hoggaa san kutaa tokko lammaffaa fi ta'in sadaffatti deema. Ijoollee guddoodhaa baadiyyaa. Deeytee gaafa saniif dhufee uummata sana hafit eenyu Oromoo booda eessatti hafe namni sun deebi'ee isaanii nyaatame maqannee ni mudan beeka. Oromoon isin fayyaa yaada tokko walitti hin deemu ni dabarre eenyu dhaaba Oromiyaa kan balleeyse eenyu Oromoo deemanii Harargeetti namni lama kan wal garaafate baharuuti badhoon Oromuma yaaduma adda addaa qabaatanii isaan lamaantu wal garaafate. Alisan baharullee ka gaaritti waliin beeynu badhoon immoo akka gaaritti hoggaa inni achi seenu san wajjin dhaqee teeksisaa supervisor kun I know it. Kanaafuu eegasi dhaaba Oromiyaa kajaarame isa Hayilee Fidaa hidhee bright dhugaa yoo ta'e dura wanni hirmaata afaan Oromoo kayyuu saabiyaan kaaba giraatiin fakkaatan dhoksaadha odoo inni biyya seenu dura waggaa sanii warra amma lafaa dhaqee wayyan sunuuti ni nyaatamee ni dhooda. Ammas ati Itoophiyaa kayyuu kana waan isaa deemteetti fakkaata biyya dura namni kan nyawoo dhaabbanne qofa kun kasitoo dhaabbatu jira kayaasa addaa qabu mee isaanii walitti dhuftanii karaa tokko maangoon kanaafuu dhiifamaa haalli suni ammalleen fudhatu warra sabaaf Oromootu dura namni mana ifii jaaree mana ifii ollaa ifii dabasa. Namni harka fi jaartii isaa ijoollee fi hin danda'in maal ta'eetii nyaatootii yaada. Dhiifama guddaa jaallatiyya please yeroo kam dhageessanii viidiyoo dhaganaasa taayin bira sanaa ta'uudhaan nama tokkollee akka daawwachuuf miti olaantummaa nama tokko irratti illee agarsiifachuuf miti garuu yeroo qabnu yoo dandeessan waan mini please bakka daqiiqaa tokko jiboo galaafsi itti dandeeyyaachiniif jedhamu jiboo osoo keessatti itti beekaa jiboo keessatti. Oke, aja kalau buat jawab alhamdulillah. Jawab jawab sadi macam tu macam buaya Abdul Rahim tu. Kalgari punya macam tu jawab kerja garis jadi buaya Kalgari gafa mana kira rawat tu gafi dekat si gafa tu gafa jawab sadi orang sinangor kerja modal jalan untuk kerja kerja इसलिए गले ऑर्गेनाइजेशन और ओरोमो अल्टरनेटिव बड़ा हम कवा एक सारा के फैसले जिक्र इसलिए शुरुआत से दोस्तों एक गले ओरोमो अल्टरनेटिव बड़ा का उन्हीं का वाही ये सिखा बते पूरे गांव संदेश सा दरगाहे इसने सुनने में या जिस तो बोलने हिंदू को करने करना राजनीति आमा एक बिया देव होगा आमा सीधा सिगल से गाफे का राबादे अस्रुफ नेरमतन गाफी सभी देवेश का जम्मल ले बोलती का गाफ सुनाते के सनी जित दिए जिस गाफते में बोलती है दूर कबूल अम्मल ने जित दिए जिस गाफना दूसरा सन गाफी दिए दूसरा खुदे विदेश सुने बुला सके अनिलें वाली वाल जुटा करना इस गाफते में क्रेज
sababa saniin namni Oromoo hedduun beektaa eegee siin callisan kana booda qalbii cabsee namni haali simaa deebi'ee mootummaa deeggaruu eegale. Nama hedduu qalbii cabsee hafee hafee anis boolla san dhabee maal ture. Amma yeroo lammata haalee lafaa kan godhanu akshinni ta'ee boolli sanatti jirturratti ibsaa jira. Kanaaf hedduu galatoomi wanni gaafa san dhuftee waan akshinaan agarsiisuu fayyadamu fakkaate. So ammaan tana ka'umsi kuni Oromoodhaaf hangam takka abdii kannaaf waan jiru gaafachuu malee galatoomaa. Thank you. Akkana soddii gurra kanatti irraa gabaasa hagoo keenya itti kan munaa irraa kennu dhibamu. Raise gabaasa deeqaa takka silaa munaa irraati fudhatu maqaa isaa mudaa hagoo munaa yaada sun tufu jira. Itti kan munaa jechuudha. Ayo ini ada tu, Assalamualaikum. Aku sih tak ada dokter. Ini aja kan, aku boleh bisa kumpul. Tapi siapa yang bukan itu kan? Aku jalan tembak bayi sih bola. Tapi siapa? Dokter kan tidak nasalah. Foto karena naik. Thank you. Mulai dulu tu. Besok mulai sudah. Moko tak tu sih. Sofne jadi sambil dan kata apa tu dengan ini bisa lagi sampai itu. Jadi. Security na cuma kita malah ini pun ragu ada, bakal ada nama kawan ada. Di mana ini semua ada apa yang kita Aye. Aye. Johan pada berarti. Amat si kerjaan umum berarti. Wanita kau kaji tu berpada. Kau. Ya ada fete kabati. Jalan umat itu dah pisikan ni. Wan fete sahut tu. Kakau tegi tuan tani. Karena umatnya kumali sudah jalan tak aja. Itu berarti budin tradisional segi. Ani ya ada serasa ukai ada kisah berituan te wan masih hak. Ani nuti Oromo Kanada jadi Ethiopia itu. Itu referendum Nusenu sindan tahu kisah senu dia ada dan sudah tu bisa dikzai saja. Kalau senu dan punya kata Nusenu sesuatu mereka kan terjadi. Naanno ani tidak ada kesati mama satu perjalanan. Mama pun apa itu dan dari Ethiopia terlalu dah karena itu, naanno uji tidak ada. Namanya uji ben tari, uji mani. Namanya itu Oromia ben naida. Yo naanno uji kan ben Oromia ben terlihat. Naanno uji pun jannat dunia kerap ingin kamu umat itu bersani abang saya akan bebas. Hagama maka itu tumasanin. Adanya Rabbi kene summi kita yang mansum. Sagale den kamu iba saade nam du batu bunju to hati akhir. Hawasa, Buddha, Mulata, lala namatun pagamu sagale satu kat wan jibu pakkan minority saya hawasa paleja. Ummani su sagale sa kado kantebi habasha da lole cabenan irranyatin irrambitin fakat ibu sema kesini di ada saat kata yuti kabajame tureja harta murna apa kenda duka fame cala wan turani daga ini wan meni bikin solcin barakan wali ummat sura wa tamajra namni sagale taw wan jebe to hati hati raja sama magai to piati na dobro prime minister to tata ate Abi cara namni buji dugulusi cara. Mari makai sodatin Ethiopia abi buji wanita rara mutanda. Karena mereka kesah bude. Kun jetu na Oromo Ethiopia abi Oromo
walitti araaramuu hin danda'amu. Idaan sun bahuu hin danda'amu jechaadha. Kun achumatti haaftuuti kun akka yaadaadha. Yaada asitti deebi'aa jechaadha ka magaalaa kanaa. Waggaa dabre yeroo as dhuftu nuti galma bitannaa ummata kanatti nuti nu dhufsiisii jennu. Rabbitu ummata kana si yaadachiisee namni hundi si dhagaa miliyoonota siif ibaa hojii malee taa'in kasaaraan galma yoo ati dhuftu kireeffachuu galma kana amma 3,000 kireessine jechaadha. Waggaa dabre galma bitannee keenyuma keessa simannaa itti nu dhaabee dhaamsi sun hagaan tokko deemee jiru. Nuun koree koomunitii haga ta'e isteeppii ta'e deemnee jirra. Galma san bitachuu fi xumura gubbaa gahaa jirra. Uummanni kun bila argite kana hoomlee ta'ee akkasitti hafuurra ammumarraa dhaamsa jajjabaa walakkaadhaan jenneerra galma bitannaa uummanni hubachuu qabaa nuti Oromoo kanaadhaaf biyyi keenya kana dhala dhallee jirra dhalli keenya bakka isiin itti guddifatu. Namni kun as yaa'ee faca'ee hafuurra bakka waltajjii mataa isaa qabaachuu qaba. Nu deemnee jirra kaan tokko koreen koomunitii walakkaa geennee jirra. Walakkaa kana uummanni kun ammarraa ka'ee xumuraan jennee yeroo itti aanu gaafa dhufu galma kanaa keessa keessatti akkasumannu kana uummata kana nu dhaabisama jechuudha deebi'ee ammallee dhaabaddaa. Thank you. Dan kana booda gaafii takkallee qeebannoo hedduu galata gonfaadhaa. Waan haga ammaa gaafatantan kabajamaa obboleessa keenya Ijoo Maammadin adeemsaa hin dhageessu kana booda gaafii ni jiru jechuudha. Kattaa. Akkanaan inni sun beeka. Dubbii jabduurraa eegalla dubbii galma. Gara jeeris asii dhabummoota ture gaafii sulbinu. Maal waliin jettu ture dur. Dura ni jaarta. Samboota kaasisatti goota. Jaarmee ijaaruun jaarmee hawaasaa waltee hawaasaa dhaabuun barbaachisaadha. Egaa waltee sun soorata xiqqoo jabaate garuu caayaa qabaachuu danda'uu qaba. Gaaddisa qabaachuu danda'uu qaba. Waadaan waggaa lama dura soorata amma dura isin eegale as qofaa miti. Hawaasni addunyaa irra jiru cuftu caayaa takka galma bitachuu yoo barbaaddan waan hin danda'u hundaan si cinaa jira. Waggoota lamaaf dhugaadhaan kwaayitiin ture. Biduu baas hojjechaa ture waan biraasis tataatiin ture. Now I'm back full time. Anam harree ta'e sa'a 24. Sa'a 24 akka kusatti beekanii 24 hour kan boodi 24 hour asitti koree wajjin haasofna. Hawaasa keenya kan jiru qofa itti maal akka guddate 1 million 2 million 3 million ni galma. Karena saat itu 24 hour. Tagaya. Ama kuna arah kawan Oromo mama jadi berapa? Oromo piala itu arah denca bukan bisa mampu terjadi. Manchester itu lepas itu ada UK. Galma ajaib betul. Mereka nama masjid aku ini church itu mampu terjadi. Bukan tu emo. Karena aku galma itu tadi. Karena mereka Sama priority buddha nama awas karena tahu kamu galma jarang juga galmi sudah jarang. Lalu ini kapsul kerjaan. Wah kapsul kerjaan persen ukuran jadi persen bisa ketemu hawa saja udah gaji udah tu. Mangku tuh tinggal mangku jadi berbasis. Jualan tuh ini sebetulnya oleh guste berkati tutorial kan dari ada di apa di barat tuh berbasis. Buat tuh ini kayaknya pakai tajam lah. Galma kalau gay kok tuh ini tajam lah variatif, tajam balgotatif kan. Karena ada semua satu country. Kerja adalah kan kerja. Karena county, Euro level badan, Kara level badan itu, isi perenjera, Euro kawan kisah tu, Wagga kisah kalau dua bini wakam jatuh. Wagga kisah kalau jaruan berpunya. Wani baru buat juga warga tahu apa mesti. Jol. Mana singgih. Agak saya ada. Kan kalau ini kayaknya ya saya pun lupa dulu. Ini berapa? Wanita berapa dia? Ya kan mengistur wifi ada sebelah tinggal tuturan. Ayo bawa karak itu. Kamu kali aja ni. Kalau umpat bakal
Waan Itoophiyaa ta'e kana keessa Oromoo dhabamtee beeyi. Gaafa san wanti Oromoo jettu hin turre Islaamaa fi Kiristaana Wallaggaa Arsii waan akkasii wanti. Achirraa ka'ee namni keenya deemee gara keenya. Manguddoo kun otoo amma seenaa isaa irratti hin gandaa ka'ee akkitti as ga'e laafame. Isin garuu kaatan xayyaaraan keenyaa seentan kaatan dheebii baraa keessa dhuftanii jiru yoo kaayiroo keessan sanboota xayyaaraan dhuftan. So it's time for you to give back to the community. Ana community kana galma jaaruu bitillee waan beekuu qabatee it's very important. Don't be ungrateful. Namni namaaf galata hin galchine rabbiifis galata hin galchu namni rabbii galata hin galchine immoo hin milkaa'u. Kanaaf ni dhaga'u waan namaan taane kanaaf inni boona galma ni jaarra deadline haa kaa'amu deadline fedha. Let's do it in 1 year. In 1 year, let's do it in 1 year. Anytime you do it in 1 year. Kawaii gurbaan waa'ee gaadii Wallaggaa taa'u waan hedduu nama gaddisiisa. Gaafa dubbiin Oromiyaa Wallagga Oromiyaa kun dura eegalu. Wallagga keessatti qarqara ture naannoo Gaamiitii fi Beekii kana ture. Gaafa osoo Oromoon turutti walitti hirmattee waan sana achi dhaabde har'a bitti kaangee achi facaate biyyoonni ol geessu. I told you so jechuun fedhu malee osoo wayii waaddu balatti kun desgeessa. Gaafa jijjiiramu dhufee Abiifaan angoo qabatan ijoolleen marroo wajjin turte nama dhibbaa'uu ba'uu si moochi Gidaamii fi bakka laggasaa hojii irraa bukkee irraa wareegamsa ture. Osoo asiin gadi isaan angoo qabatanii biraanuu ijoolaa lubbuun jira bilbilaa fi ture. Lei lui ma kira vede che tanto lo sarà come lui sahara nel giocare ora punta quanta la città sa sbagliato in barbare deve gafan bakao jikane wala kare ugal bin Muhammad ummanni sun dachi wala gade chalo dachi lola sa tu bijara is settled agricultural community ummata kubate kota de jira lola angkot pe ummanni hoggan dake an sakkan sura wala karge pe hoggan dake it was very clear lolli muni it will devastate the society suti ka pojira kunni gafa ba ogoyan asi wala gara tolwa jara gafa gara nu ban jala sine mali ni gojo nu ka ni kola hori ni galo jara ka pojira kasi wani gaharar ge ni pojini di bale ke poji borane multi sarban kode because we are mobile society ummanni Wallaggaa hoo ka Gujii hoo ka Arsii hoo ka Shawaa hoo ummata socho'uu hin dandeenye ummata taa'ee lolli irra godhamu jiru. Wallagga dhaynee hanga Asoosaa deemne mandii jedhanii na fakkaata dachii takka jira. Biitii jaarsa qabdu gaarii jechuudha. Gaafsan namni keenya finiine lollu malee jira lollu manguddoo galgala kaameraa fi qeerroo nurraa baasaa fi isin dubbisan hin jedhu. Aboon an jedhu saboo bosonni as malee jiru maal olli gara keessa hin jirre akka kaanee Oromiyaan guutuun akka gaafa qeerroo sanii waliin lolla takka lolli dura alaabatu jira. Dhumne gabaasa fuula jirtu amma bakka lammaan jiru bakka daawwit jiru bakka biraan fuulaa jiru bakka namni meeqa silaa hayyuu fi hooggansi yeroo sanii jirutti wanta kau nanya, jangan kau rekruter. Aku wajar kerja di ada mereka. They did not internalize wajib jiran. Malah jangan sehat macam kawan abang tenang. Malah sumber abang tinggal ganti. Maka abang tu, kalau orang bermuni, umur ada deh, jangan ada jadi. Orang bermuni ada deh, umur tu santi tu. Abang tu terkuatu tu, masa ini ni, cakap ini berjalan. Abo Itoophiyaan mallasii fi taphii takkaa miti. Oromoon kaleessa dhiqarraa tokkoo miti. Addunyaan jijjiiramte. Ibiddi kuni kitaabatti hin dhaabatu. Taayimilaayin waan mattasaa lolaaltan.
nuti biyya gallee baatii muraasa booda iji dhooqaa har'a dachiin oromiyaadhaan lolli keessa jiru jiru kanaaf waa hedduu jira walli naannoo sanii jira yaadattani gaafa lola Tigraay deemamu deemu ummata olla kan ajjeesuu bira dabeeti lolli irra godhamuun bira dabee maqaa balleessuudhaaf duulli waliin laafame miidiyaa irra dubbachuu barbaadu jarriin waa iddoo hunduu jira abti ulaallee abdiiwwan irratti xiyyeeffatee maal jedha amaaree achi fidan ainoo for fact fakkeenyaaf ijoollee kudha yuunivarsiitii Dambidooloo irraa deemte san ka butanii shaneef hin eeggatan mootummaatu buta ayini wajji ni qaamee booda'oo gaafa lola Tigraay kaasuu deeman naannoo nannoo kana fakkaate gaafa namni kuma jiru faallama koo akka fuudhee irratti warra mootummaan jaareetu mootummaa leechuu hin dandeenye duriyyeen maqaan koo baatee beektu jara kanaatu jara san amma kalee jimma keessatti abbaa qabeenya sarara kalee tokko ajjeesan warri ajjeesan sun har'a dhimma maara Oromoo godhu jedhan kaleessa garuu gurbaa jaarroo baay'ee ture naannoo dhimma kunuunsaa ture Oromoo keessa humna san loluu akeekichiisan naannoo dheeraa namni boruun agarre wanni har'a facaafte boru akka ammaatti beekuu dhabuuni balaa akkanaa namatti gaariidha. Gurbaan gujii irraa waliin kaases kanaan wal qabata. Anama gujii Koongoo Itoophiyaatiin jaala. Koongoo hin beekanii Dimokiraatii Riippaabilika Koongoo. Afrikaa keessatti dachiin tujjaarri dureessi rabbiin badhaasaa akkasii jiru. Warqii daa'imman mineraalli hin jirre jiru. Mineraalli sun jiru garuu balbuunni suni ka Koongoon ittiin kaasuun ka Koongoon amataa gadaa ittiin miidhute. amma gujii kana keessa gaafa ruqam sooyinu ni beekanii kambani tokko biyya san gujii isaa ture kambani irraa lamu irra qabsooyineeti keessa ba'a daldaltoota gujii waliin ijaarree maallaqa waliin baasaatii public private partnership bifa ta'een bifa sadiitti tokko ummanni gujii stakeholder kan ta'u share kambanii keessa qabaatu share keessa qabaatu lama mootummaan keessa qabaatu sadi kaapitaalli alaawwan barbaachisu kambaniin muuxannoo qabu keessaa jiraatu haa ijaaru jennee lamaan lubbuun hin jira haasa'u ture kanarra ummanni gujii kuni halkan tokko miliyoon 300 waliin qabate harkaa waliin dhahanii mallee sun waan ta'eef beeku deeman obboleessa Itoophiyaan bira gujii gidduu jiru amma maqaa Itoophiyaan bira gujii kasaa'uu jiru maqaa Oromiyaati Oromiyaa maayiniin jedhama barkamma gujii walfisiisaa jiru maqaa irratti fookasii godhina maaliif maqaa irra yoo ofirraa dhiibaa oolle bu'aa qabu it's called Oromiyaa maayiniin duran midroo gibi amma it's called Oromiyaa maayiniin amma waliin ullee eegalan gujii keessa last accounted there are more than 47 companies kan naannoo san saamu sheeytana tokko midroo jedhamu keessaa baafnetti 47 uumamee jira fakkeenyaaf gujii booran waliin dhaqanii jira godina naannoo nageelleetti uumuun gaafii sanattuu baalagee biyya bulchuu jiru gaasee ijoo not exaggeration babarri amma dura boruan godhamne biyya galle keessaa kana warra sabbata ayyoo isaatti irraa saame garaa ayyoo isaa isa waraan godhu summii dhomma keleenyi keessa kaaya gujiin ati gujiin isaa waan godhi tokko waggaa lamaan dabre kanaaf barnoonni jiru fichilan yeroo manni hogganni fichile dubbii godinaaf fakkeessanitti gabbaasa umaatiin naannoo asanitti godhamaa jiru waan laafaa miti jechuudha jimma fudhadha yeroo dabre maaliif jechaa ture Oromoon sadarkaa lamatti miidhamaa jira tokko kallattii mootummaan nu miidha lammaffaa warri mootummaan kun miidhu kan Oromoon taanes nu abaara jimma bakka sadiitti lamaan kana pilaas tokko waanuma gurbaan jallataa kun keessaa ba'e qofa hammeenyi jimma irratti bisinannaan godina biraarra jira Unu jajjabaatee malee bal nama jimmaa ka biyya alaa jiru kan akka isaa jira yaayyaa bashii beekanii inni boomina obboleessaa jimmatti hojjetan
Maal jama eeggata biyyi. Uummanni dhimma mana kuma meeqa waggaa jalaatii nuti dubbanne kichi bara biyyi. Ni jeefamaa bara. Osoo lolli keessa hin jirre godinni Oromiyaa akka Jimmaa cunqurfame. Hammeenyi naannoo sanii godhamu triple. Akka Oromootti ni jeefama. Akka Jimmatti dabalammallee immoo miidhama. Saba sanii immoo ni haba. Kanaaf Oromiyaan hanga wayyaa maal akka jedhamu amma roorroo wal geessu. Dur gaafa Hayilasillaasee gaafa darbu warra gammoojjii qofa lolu ture. Har'a duuti mana namuutu seente. Goojjam, Gondar, Wallagga, Shawaa, everywhere. Arsii, Baddaan kun. Akka dur barsoo fe'anii milishaadhaa erguun hin jiru eegee jiran. Kanaaf uummanni biyya sanii wal ta'ee lola irraa dhaabsisu irratti fuulleffachuu. Lolli akka dhaabanne waggoota lamaan sadeen dabre kana yaalii araara Oromiyaa keessatti buusuu ifatti mul'achuu baatus aktiivliin keessa ture. Ijoolleen bosona jirtu shakkii qabaattus ijoollee boboo turi. Araara san ka parsantii 95 irra gahe kan utubatti deebisanii. Kanaaf warri abin jaalatu tajaajila jirus takka deebisee nageenyi isaanii takka dhufu godhu yookaan ofirraa futtaasuuf dirqama jechuudha. Manaaba nama tokkootiin jecha hawwii hin dhugoomne nama tokkootiin jecha hoggantoonni ijoollee yaaran nama tokko haga waggoota jaan dabre kan dararame ajjeefame isaan Oromoo takkaa waggoota dabre keessaa kan hundee hogganan jiru kijiba isaan qeete isaan gaafa kana qabu. Kanaaf kana laaluun barbaachisaa. Obboleettiin kee waa'ee afaan nuti gaaftee qarshii nagaa fadhe. Faanoo dubbata dhugaa ture wajjin qabdu hojjetan. Baardaa dhugaan dandeenye ni beekanii nuufi amaarri historically nuufi eliitiin amaaraa garaagarummaa qabna kun waan sossobtee tokkummaa jettee dabartuu miti. Garuu hanga tokko hubannaatti dhiyaannee turre. Ganduuf lamaa jalatti walitti himne hireen uumame jechuudha. Hiree san ka dhabamsiise abiyyi beeka. Yaadattanii Oromaaraa jennee deemnee gallee san booda marii hayyoota dogoggoroota Amaaraa Oromoo eegale. Boleechoo fa'aa kan keessa jiran, Diimaa fa'aa keessa jiran, Gararsiis kan jiran. Waan san kan keessa seenee dhaabsise abiyyi. Eeganii dhaabee oolu amma deebinee eegale. Ala Musimee fa'aa, Biqilaa Uriisaa fa'aa, Kammaan Diisii dhufe kun Binnaan Ministeera Nageenyaa kan ture kun. Marsaa lama sadi hoogganaa ni mari'ate kan jidduu dhaabee dhaabsise abiyyi. Maaliif? Akka wayyaan leenjii fitanii yaada. Isaan nannaa jiru jariini. Jarri amma mallasaan huwa qaba yaadanii kun garuu hin miitu. Kuma naa kudha sagal Itoophiyaan milik jee faarsee jara qabatee dhugdu. Amma immoo waggaa jaraan waliin kadee as dhufu sabboonaa qiixaa nama kamuu ol eeggatti shumisa gargaroo baasuu caffee irratti hoogganaa keenya kaleessa akka hilee fidaa akka godhanitti baasuu maalii godhanitti arras hoogganaa keenya abiyyaana sabboonaa ta'a. Not in my name. Yoo barbaade abbaan fedhaasaa laatu ammaqaa allaan an Oromoo hin qabsa. Oromoon nama walitti akka ta'u akka dhajjeefamne akka hin dhiitamne akka hin saamamne. Maqaa kiyyaan garuu tokko aangoorra qabatee saba biraa dhiitu saba biraa dhiibu. No. Inni ayyamu waan dhiituu qabnaa jechuudha. Faannoo amma isin jettan kana kaa daangaa fi namarraa walitti dhugan. Mataas utuu adeemee miidiyaan maal ta'uu ture gaafa nu dhabuu deemu san. Kisii teenyama waan jettu Ortodoksii fi Amaaraa fuudhamu. Paappaasii ajjeesan nu jedheera. Hiikaan sanii maaliif? Ololli miidiyaa Itoophiyaatiin mootummaatiin yeroo san godhamaa ture Oromoo irratti Amaaraa irratti kakaasuudhaaf wanti godhamaa ture gaafaan ture. Sun namni sun beeku. Wallaggatti akkasiin fidan, wallaggatti akkasiin fidan kan yoo kana mootummaa nama qadeessaa ture. Abiyyi bara qadeessaa ture. Oo namni beekanaa hin dagata. Yaaniituma
short memory Punjabi. People know. Kale Amara Bifazani Marache, Nura Dulce. Aramun Marache, Amara Dulce, but no. Mudigaragama, Amara was come Tene, Uba Nani. Bia Kamna, Uba Kamna. Nivalman. Garu Mesha, Tapu Dindan. Angkara kau itu kati binte boleh jadi. Orang kau angkara kau itu boleh. Kau itu rapi. Kau itu mesra siasa tinggi sekali. Kau itu siasa kan intelligent. Umur sambal. Orang yang kita tahu karena milau tu kau itu apa? Milisar rakasi, wajah singkasi, mani kasi, Garu siasa dan emarama mungkin bawa ni jirre. Nama kanami ke timi na mungkin tingkana. Garu kanama ke jangan rawan tak ada itu tadi. Itu. Ini gimana? Nami di pitu kau tu orang yang kita sagal tami sagal. Orang mau orang jadi. I know ya terukar kali. Ini tu swallow. Nami sagal tami sagal tu. Namni viewer be sagal tami sagal. Refi करने की भूता और बोलती और मोरा काजी उसको मालिक काउन इधर नो सियासा है खाली कब ने भला नहीं अवे है कि तुम्हारा किसी विचार जो है nama mata satis konsepsi satu man dua nama idam masjid ni jalan tadi lagi dan masjid itu kayu akhirnya siasa kebencian itu umat ijaru itu sirna itu tumur sirna motum mana kalian sirna jalan mak kasus siasa aramo sirna motum mana itu sambode lagi sirna alagan jab jate kitte digani karena itu bakal musim harki biar kuret Why namuta mali kopai saya tadi. Gawa kira tak semua jamu. Long gabba sih itu budaya था. Ammango akka tulis video. Itu yang dulu ini. Anak kepolisian parti itu bilal. Akka Anggo mengawat uti jelal, ambiyan jarut tiap mana, brick by brick. Gua jangan terang minta lu lagi head, faedah nak gandes je. Serna kan kalesa, kopi jo gara jelas je, mana faedah ni tu, kaisa kalah ni jiram ni arah, namanya kaisa seret je. Agar jadi orang dari orang ko. Pakai jaga aku sekarang. Dekat lagi unda tinggal gal kalau tak kisah cuma receh je. Hokan di bar hari itu berarti mau kali undi. Kan hokan ni. Itu mereka berjalan ni. Jadi mereka tu in every community mereka kasih bola je. Tampo kami di Hajo dan North America rawali berban. Jadi mereka tu mereka ni mana nak buat tu. Amma jengkai sah. Kero sanggam tu jodoh ke pinjaman tu boleh terus kerja ni. Asli nama tu kokan ni nergas ke sah. Kokan ni je. Amma tigaru. Wani sih dia tersir di dua orang ni. Nama kawas pun berbaca sah. Tang mulka. Ami iyal rumah je. Hararanting tu je. Temu datang palsu kerasi, usung wakarum nasge. Ani gembanya dalam terjadi. Wani nama tamju. Nama itu baru gadi baplan. Tika teraja. Anak bu vegan orang gemu. Wani bonus war raisa mit revolution. Nama tu dari nama tu apa dia? Ayo kapsa mau mula macam mana? Preserving gain, advancing more. One ang gambang community fund,
waan kana itti dhuftan. Hoggaan dhaabamus waan inni si qabbaneessee jiru. Balance of power wanta lallaabamu jiru. Usuleetuma qofa one hour. No. Time is very important. Timing. Haalli jiru yoo waa goote ta argatte san si jala sharafamu itti sii dabala. Haala jiru yoo mustee laalte ta argatte san si jala sharafamu itti sii dabala. Kanoon dalaalaa si hannee bulee. Dhimma diree dhawaatiin hin fakkaatu. Mucaa jabaadha mucaan sun. Fuula isaa malee maqaa isaan beeku. Hoggaan biyya galu dhimma diree dhawaa natti. Hoggaan biyya galu waliin tursa irratti ta'e keessa dhimma diree dhawaa dhimma Hadar dhimma Somaalee wal qabatu. Waggoota 6 dabre kanaaf Somaalee Oromoo jidduu uummata akka ture. Akkasii mooyyan irraa hanga booddeetti manguddoo sana binnee mana ho'iyyatti cinaa booda reedawaatti harawaa cimulmu kana kan faaluu ture. Gama Harargeetiin gaaddisa shaadab tuulaa jalatti gamanaan manguddoota rabbootii gataa jalatti dhimma ijoollee dhawaatis furmaata waaraa fanyii mallassan fashalsuudhaaf we were this close. Dhimma mooyyalee fuudhaaf we were this close. Murna kana nu harka qabu. Dhugaan tarabbiiti. Dhugaan immoo waaqaa keessatti hoggansi Somaalee dhugaan bu'aa dhugaan sun jira. Yeroo reedi dhummaan fiduudha. Gaaf sanii dubbii dura akka furamu dhimmi dirree dhawaa afaan waan akkas baroonni ta'ee miti. Mucaan amma waan tokko tokko itti baase. Beekii deddeemtuu jirti. Dhimma Somaalee Oromoo kana fuudhaaf Jibuutii, Somaalee Mogadishoo, Iisli, Duubaay, Mineesota dhimma Hararii dubbisuudhaaf Hararii bakka adda addaa dhaquudhaaf. These things are complicated but simple at the same time. Local reality ilaaluu barbaachisa. Malaa tullaan hoggaa nama qabe. Marga ittiin jiranii bara. Itti irra kaa'anii itti oomisanii suuta tullaan beektanii fanjii namni sii kaa'e bukkaa jettoo deemte rooyeeti dhaquu malaa su'a deemu ture warra qaqqaban. Waan ooluma isaa dambaasii dabre kana keessa dubbiin dirree du'aa isa jendaati. Gara baaleetiinis hawwaasee barbaade dhaqee madda olaanaa dhaqee turani hunguddoo fi qofaan. Waan wayyaanii barsiisee boonu barbaade ijoolleen birama. Mala kana muudhaaf bara. Ijoollee jallattuu akka meeshaa fuudhee akkamiin jallisee akka guddisa ajaa'iba. Biyya bulchuuni political management jira, security management. Wanni jara kana fidaniif Oromoo fi saba ittiin miidhuudhaaf waan ta'eef security level malee takka political strategy keessatti galchanii beeku. Rakkoo siyaasaa hunda furmaata security barbaadaniif maal jedhan namni madooshaa harkaa qabu rakkoo hunda mismaaruma itti fakkaatu wanni hundi. Amma waan jeneraal wayyaanee gaafsan godhaa turan godhuu barbaadan. Hin shawwadaminaa. Kalee galgala waa haasa'u ture. Kadheeti bishaan jee mirkaanee haladha hin taane, dogongora hin taane raawwatu. Uummanni Somaalee kuni uummata galata nu qabu bareessa. Of course ajandaan biraatti beekna. Isin keessa mashaasan maa hojii jira. Oromoo keessa namni Somaalee dippiloomaasii Somaalee beekumsa jaalan jiru. Isa diisii nama tokko gaafate hin bahu. Hariiroo gosaataa, hariiroo seenaa kana osoo hin laaliin rabbiin naa kennu jechuudhaan uummata fincilsiisee maal godhee ittiin qaanee hin duba deebi. Eegaan gora dhufe waggaa 5 dura nu Somaalee nagee ture namni keenya Somaalee keessa rakkataa ture rakkan.
amma ummata baraarese Amara wal lolchise, Tigray wal lolchise, Eritrea wal lolchise, dhumma dhagahu. Somaaliinis diina ganda bara. Why? Bara dantarratti wal loluun maal koo qabu. Eega karaa gurbaata biraa dhabdee exhaust gootee booda wal loluun maal miti. Garuu harrayyuu maal jetti? Bikka waraannetti tokkorri illu qifatan. Maaliif ni sodaatee dhufannaan na waraana keessi gadhiisa. Umurmaa bikka dhagaatti wal qaafata waggaatti qojaanii gaddeeffata. Humna kanatti. Deebiin goolaba. Dhimma dirree dhawaa. Ijoolleen dirree dhawaa shawwatanii hawaan akka uumuuf jiran kaasa. Dhibeenee eenyu maal akka godhu. Dubbii gaarii dhimma Somaaliitti illee xiqqiyoo. Dhimma UNESCO maal kana dhimma hiisatiin. Sababan berapa isa kuburan oleh dia. Orang-orang kita mali kau tu kira. Al, nole, janso. Tengok kerana orang yang ujung dia kerja ini. This is sponsor. Nami kau sendiri aku ni kau sendiri wala kai wala furu marah kau kau. Ikan nol baca. Mali ni, jolet tu ويانا رشاري برتة دي إذا برتة واجارو إندر يا واجيبو وابليسو وبيدور دور ويانا تركته ينامي جرا الشيطان ده يركته كلا يركته بر أوروبا كنا كيس بينكمون دتي بيدا دور كذي كمولك كشوا أرسي ما مالي أما بل إذا بيدا نو كون برباد جراني Karena dia buat apa sahaja, ini kerja sini. Hamma dan dia jadi ti, apa sahaja nas. Hamma dan dia itu besar rabas sama kasih. Apa sahaja ramai aja, apa sahaja lagi. Apa sahaja gari celalo jan, apa sahaja syeda mati ni. Hamma dan dia, ini normal restructure guna magoda. Walak arsi syawara ke kaje wan hijau. Because it has emerged as a political identity. Garami jijir, maka garati jijir. Within a gibi, within a ganale, within a wallet. These artificial things politically emerge with it. Within our secret, maka gosati, maka political identity ummatikan jijir, right? Kita berita di dalam negara we have to re-engineer it. Mari kita wanti agar mang reponi dua sokan dulu diumsa dulu amam bo darah tipe muda. Karena uban orang demo berbaisa. Umarati wan hawasan ini dikas berbaik. Isi kau harus penting awasnya kita dijalan. Unjara, wali opsa, ugaronis, orang ini dari jauh tersini. Primarily, membutuhkan wajah apa? Wajah garbi tak tahu cuma, turun tu kapan lagi? Garbi siapa nuri berang lagi? Bagaimana kerana kali ini lebar? Jadi semua jenis ni itu kalau saya wajib sponsori, dirubah juga. Jarmeni community, misalnya community sewang payah tu kapan juga tu mereka. Orang rumah kau kapan tu berang? Orang rumah lagi होता है तो कोई रखा हुआ है भाई जो है तू उधर दर आप फूल चला भी जोले से कोई का बात है उसके जोले से इतना होता है इसीलिए वो लोग चिंता नहीं बेकार ओपन adult daycare children daycare entertainment कैसा तू जोले से उधर हम को मिलने जो कथा का मकान दाऊ जोले दाऊ गंगा glaciers वाना कथा के से उजरा karena berarti sudah dulu jalur arah dulu kol bertuah dulu nak uskan mo biar jadi highway kuda kan beda ni highway kuda kan osoma pilali yo decente exiti picasse de nosotros de pagar beda nivel in your first 5 years,
karaa sirrii yoo jiraatte jiruutti wal qixxaatti jedhame. The first 5 years, actually first 1 or 2, at maximum, the first 5 years, karaa barnoota bareedaa yoo taate itti milkooyta, karaa dalagaa gaarii yoo jiraatte itti jiraatta. Yoo jedhattee maallaqa qabduun ittiin baddumaa fi ittiin aarsuudhaaf deemnaan takka karaa irraa bannaan karaa deemuun baay'ee nama dhiyoo biyyaatti. Akka Oromiyaa sana seenaa firaa faalii fi goostii fi haajaamadii fi maal dhufanii na deebisanii hin galu. Namni ofii jiraatanii sana. Dhufteemi baatii duraarra dalagaa qabachuu qaba. Biyyatti injiinara guddaa ta'uu dandeessa amma takka paayilot. You are just an immigrant here. You are just a black immigrant. So, ushaasha haxaa'uu irraa eegaluu qabda. Ani hoggaan dhufe iskoolaarshippii guutuun dhufe ni deema. Akkasuu ta'ee zabanyummaa dalageetiin jira. Dormitoriin qulqulleesseetiin jira. Dormi xiyyaata kana qulqulleeffannee beeku. Yesuudhaan siraa sanichi allu. Iskoolaa ijoollee kittileetii ijoollee nama wajjin barattuu qulqulleesseetiin jira. Stanford University Ivy League barachuu ture beeku. Wanni dalagaa hin tuffatina sistema keessa galuu barbaachisaadha. Sistema keessa qulqulleessuudhaan yoo seente CV keessatti waa direete inkaam qaba. Namni hoggaa si qataru dubbee kee beekuu barbaada. Ji'a lamaa sadii dalagaa ala taanan namni si qataru. So akka dhuftaniin maallaqa naa kenni kanaan naan mala maal jechuudha? Maal isaa wajjin walii ati walii qabdu Oromummaa malee wata hin jiru. They don't owe you a thing, you know? They don't. Ana rogaan dhufu wanta akka waliin haqaan isaa irraa qabu jiru. Akkam Oromoo kana tokkaan seenu ifiifin seene Oromoo irratti seenu. Oromoon jaalattee na gargaarte malee dirqama na gargaaruu na bira dhaabachuu hin qabdu. Dirqama kitaabna irraa bituu hin qabdu. Dirqama gaafa na hidhame maatii kiyya asituu hin qabdu. They were doing me a favor. Gaafa kaayiroodha. Osoo sin beekne osoo as akkasiin waliin fidan as fidan. Oo maallaqa kijibaa moo jechuun immoo namni keenya ruumarii jira jechuudha. Oo koominitiin mootummaa irraa hangana fudhatte. Maalii fudhatte? Baasii isaanii ni beekta. Oo ittiin turoome. Kijiba kanaatti gara nama godhisa. Tun maal jennee daldoo dha. Leen tolataan bakka qaba jiran. Jaarsumaa sijaaraa ittiin bitan qabu. Jawar kambani tidak bisa dikabayan. Tapi nak abulunya. Bedri nak kena turun me. Inju. Sani cuma. Aku orang mau dami angkat dia malah kerja sudah inju betul. Sir, kau apa? Macam ayu sudah million kelas every year. Sani orang nawal nampak boleh inju. Sani orang nampak boleh million tak kau orang kerja. Masa kau ni sibuk inju. Karena rumah orang ni boleh nak. Bukan hutan, karena berifat nama tak kisah. Jualan kau rumah kita. Ukte bagi tak keluar rati cacabiti. Ma dalaga bila kita dalaga kuat. Within the first year, try to enroll in the school. School ni suni, English language tak boleh dengar. Untu tahu dengar. Just start something. Because if you don't start, they say no shisha ka fufu tade, afu kamat jelas. Eta kadang-kadang tu pada boru nanya lagi, boru no gerak hira tu pada nama mu pada. I'm proud of you. I'm proud of the community. I'm proud of you. But I want to be prouder. Baru bukan tu, aku community ti cahaya barat tadi. Akan misensa ti mo. Karena orang mulai sudah buat deh, karena nasi deh, farmasi berarti aku berbadan. Mali fi empowerment di mana-mana kayak tadi anak buah karena namun segitu susah dalam a nation is a combination of individuals namun ini mati hawasan sabata namun cimotan namun ini dalagatan namun sekaban dalagatan maltan hawas gabbate sabab gabbisa sabi gabbate mo biyo bisa itu karena Oromo itu dari jalan dah, orang mantan itu ulfata, itu na boleh
bara kana caalaallee akkana booni sanaaf hin qaba aadiidha bara dhufuutti mana jaarrannee fi mana keenya keessa walitti deebina ta'eemi.